tanii adoolessaa 19 2025 sagantaa kallattiidhaan uummataaf darbee bakka bu'oota paartilee Oromootii fi hayyoota Oromootii wajjiniin marii taasifamee isiniif tamsaasuun isaa yaadatama. Kanuma hordofuudhaanii qaamaan wal arganii hayyoonnii fi paartileen Oromoodhaa Siyaatil Washingtonitti gaafa adoolessaa 31 marii adeemsanii turan. Marii waa'ee adoolessaa 31 kana ilaalchisee ibsi ejjennoo qabxii 8 of keessaa qabu akka uummataaf ifa taasifame hin yaadatama. Qabxiilee sanaa fi dhimmoota marii Siyaatil ilaalchisan irratti mari'achuudhaaf dhiyaanne har'a. Mata dureen keenya marii Siyaatilii fi qophii ce'umsa milkaa'aa jedha. Kanarratti anaa wajjin mari'achuuf kan dhiyaatan hirmaattota marii Siyaatil sana kan ta'an hayyoota Oromoo lama, Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Profeesar Muhammad Hasanidha. Profeesar Muhammadii fi Profeesar Isqeel baga nagaadhaan dhuftan akkam jirtu? Nagaa akkam jirtan? Baga nu affeerte galatoome. Hayyee baga nagaadhaan walitti deebine. Mee kallattiidhaan gara marii keenyaa dhaquudhaafi kutaa lamaan tokkottanii adda qoode jalqaba waa'eedhuma marii Siyaatil sanaa maal akka inni ta'e irraa haasofneetu lammaffaa irratti immoo waa'ee qophii ce'umsa milkaa'ina qophii kanaa maal akka inni ta'e waan tokko irraa haasofna. Profeesar Muhammad hangafarraanii eegalaa waa'ee marii Siyaatil ilaalchisee erga achii deebinee xiqqoo guyyaa muraasni darbeera aaras galfanneerra maal dhageesse firrii fi aliin maal jedhe? Otungaa fi bal'oo guyyaa duudaa nama dubbachiifte reedi qophii bareeddu turte akkaanan harketti barnoota irraa fudhannee hedduu nama gammachiisa. Warrichi dhufe cuftunuu irratti qophaa'aniiti rakkoo uummata keenyaa haala uummanni keenyaa fi uummanni biyyaa keessa jiru wal mare hanna jaaniiti prepared ta'anii dhufanii haala gaariitu ture. Hedduu nama gammachiisaa, hedduu nama boonsaa. Wanni akkasii sun itti fufuu qabaan jaa bileessa kiyya. Galatoomi Profeesar Muhammad. Profeesar Isqeelatoo maal argite? Eenyutu maal jedhe? Mee gabaabaadhumatti dimshaashaan yoo nuuf keesse waa'ee marii kanaarraa. Dimshaashaan eenyutu jechuun kan walga'e hayyootatu walga'ee hayyootata gameeyyii, buleeyyii, hangafoota qeerroo, muuxannoo dheeraaf gumaacha dheeraas kan qaban, gumaacha gurguddaas kan godhan keessatti qooda fudhataniiru. Ani gama kootiin walgahii siyaasa ilaalchisee, waa'ee biyyaa ilaalchisee, waa'ee qabsoo Oromoo ilaalchisee bakka baay'eetti qooda fudhadheera. Isa kanarratti waan an arge tokko namuu wal hubatee, wal kabajee, wal dhaggeeffatee waan irratti wal dhibdeen jirtu addaan baafatee irratti mari'atee gar tokkotti dhufee gaaffii uummanni qabaataa ture. Tokko nuu ta'a, hayyoonni takka nuu ta'a, mataa walitti qabadhaa, walitti deebi'aa ka jedhu sanaa fi deebii deebisuudhaa fi nama hundumtuu murteeffatee waan itti dhufee fi wal kabajaan, wal hubannoodhaan marii guddaatu taasifamee haalli isaa asitti arge haala bareedaadha, ka'umsa gaariidha, jalqabbii gaariidha. Waa hunda caalaa namni baratees gameeyyii ta'e akka kana wal kabajee haasa'uun waan guddaadha. Kanaaf waan gaarii jalqabame jedheetanii yaada walumaa gala. Galatoomi Isqeel booddee irra deebi'eetan carraa tokko sii kennaa kan inni si gaafadhe illee ani saganticha ilaalchisee paablikiitti eenyutu maal jedhee kan jedhu ture gaaffiin koo garuu irra deebiseen carraa tokko sii kennaa gaaffii isa kanas waan nuu deebisteef baay'ee galatoomi. Muhammad marii Siyaatil kana gaa hundi keenya waliinuu achi turre
Gaafa teessee rakkoo Oromoon amma keessa jiru ilaaltu sadarkaa qabsoon Oromoo irra jirus gaafa ilaaltu barbaachisummaan marii Siyaatil kun maali jettaati? Waan yeroon barbaaddu haalli biyya keessa jiru uummanni keenya keessa jiru haala dhugumatti hedduu nama yaachisu uummata fixuu qabeenya isaanii mancaasuu sanbira dabranii karaa dandahaniin Oromiyaa tan biyya dhiigaa fi lafee uummata keenyaatiin yoggaa dheeraa booda jaaramte diiganii amma uummata keenya kilastaratti addaan qoodanii jiranii waan kanarratti rakkoo tanarratti dubbatanii akkamitti kana keessaa bahuu dandeenya keessaahuu beekumsaan wal dhagahaa akkuma Profeesar Isqeel jedhetti I think akka yaada kiyyatti waan gaariitu irratti haasawame clear understanding namuu homework isaa hojjeteeti dhufe lafumaa ka'anii dubbachuu kan itti taheen waan irra dubbatan akka gaariitti bilcheeffatanii dhufanii rakkoo uummata keenyaa gabaabsuuf laal eega Itoophiyaan jaaramte amata 135-40 kana keessatti mootummaan akkanatti uummata balleessuuf fidhattee lafaa kaate ta yoo ijoolleen isaanii daggala jiraatte haadhaa fi abbaan ilmaan obboleeyyan waliin hidhaman sanbira dabranii ajjeefamuu qaban jedhanii sirna kana badaa rabbiin agarsiiseen beeku seenaa keessatti waan hin jirre tanaa jecha namni walitti dhufee waan furmaata ta'a karaa kamiin uummanni keenya uummanni biraatis mootummaan tun cufaahuu miti akkamitti rakkoo tana jalaa bahuu danda'an kanarratti wal marihannee walii gallee wahumaa yeroo dheeraaf qabsoo irra godhaa turame akkuma Profeesar Isqeel jedhetti riili kabajaan namni wal dhagahuun bilchinaan yaanni adda addallee yoo jiraate clear understanding dhalate kun hedduu nama gammachiisa wanni kanaa kun itti fufuu qabaan jaagama kiyyaan. Ayyee Muhammad hedduu galatoomii Isqeel gaaffii laman wal irratti si gaafadhaa tokko isa silaatii ibsee sin gaafanne natti fakkaata dhiifama. Eenyutu maal jedhe kan hin jedhee keessa Oromootti dhagaa jirra waan ta'eef uummannis ergaa erguun qaamaan gaafa wal arginus wanti inni jedhu jira nuttis ergaan uummanni ergu hin jiraata waan ta'eef warri alaa ilaalanis Oromoodhaa alattis warri jiranii waan ibsatan qabu akka ibsaattis wanti babba'e jira natti fakkaata. Gama wacii biltsiginnaas wanti inni dhageessise jira sanuma dibshaashatti akka nuuf keessuuf jedheetanii eenyutu maal jedhee kan hin jedhee tokko isa sanumaan qabsiisiiti akkuma amma Muhammad yaada isaa kennate atis maalidha barbaachisaan marii Siyaatil kanaa jetta. Bareeda amma hubadheera. Egaan waan achitti hojjetame amma anis Profeesar Mahammedis kan dubbanne namni akkasitti mari'achuu isaa mariin isaa kun immoo dhimma dantaa uummatichaa akkamitti eegsifama kan jedhu irratti waliigalteedhaaniti bahe qabxiiwwan bahan sana akkuma jette gara fuulduraatti itti dhufne tokko tokkoon garuu qabxii 9 lafa kaa'ee waan irratti waliigalame isarratti namni maal jedhe ormis firris maal jedhe ka jedhu waan na gaafatte firri hin gammade. Qabsoo Oromootiifis uummata Oromootiifis Oromummaadhaafis Oromiyaadhaafis nageenya biyyaafis tokkummaa uummataatiifis fedhii kan qabu fira jechuun kanadha. Sanaaf fedhii kan qabu nagaa dhabu waraana beela kan hin barbaanne kun hundumtuu hafee uummanni nagaadhaan bahee ka galu ka barbaadu hundumtuu hin gammade.
fedhii uummataa ture hayyoonni walitti dhufuun isaanii gaaffii uummataatti ture yeroo dheeraadhaaf. Kana anis nama hundumtuu beeka walitti dhufuu qabdu. Walitti mari'atuu qabdu kan jedhu gaaffii uummata Oromoo ture. Gaaffii uummata Oromoo duwwaa miti Itoophiyaan illee amma uummatumti Itoophiyaa illee tokko ta'uu qabna yoo dhibee nagaa biyya sana keessatti buusuuf tokko ta'uu qabna. Kanarratti waan wal ciigga'uun, wal gaareffatuun, wal rukutuun, wal balaaleffatuun waan barbaachisaa miti. Namuu nagaa waan barbaaduuf. Oromoo keessatti immoo ganama Oromoon ganama gaafa hirribaa ka'u nagaa bultee siin jedha, nagaa ooltee siin jedha, nagaan galli siin jedha, nagaanii uummata Oromoo kan tokko godhudha. Kanuma irratti illee walii galtanii maa nagaa nuun buuftan jedhu gaaffii waan turee fi hayyoonni Oromoo, yuubonni Oromoo, qeerroon Oromoo, luboonni Oromoof umriidhaafan kana jedhan. Umriidhaafan kana jedhan. Hammi kun hundumtuu iddoo tokkotti wal gahee umrii sadarkaa gadaa meeqa kan jiru raaba doorii irraa jalqabee hamma jaarsaatti ka keessa jiru taa'etti mari'ate kanarratti kan gammaduu hin dandeenye jiraachuu hin danda'u yoo diina ta'e malee. Yoo diina ta'e malee namni walitti dhufuu isaatii, walitti dubbatuu isaatii fi hundumtuu bakka tokkotti wal gahee dantaa uummataa irratti mari'achuudhaa fi asuma achi gaafa laaltu waan ati itti gammaddu malee waan ati balaaleffattu ta'uun irra hin jiru ture silaati. Tokkummaan uummataa, tokkummaan hayyootaa waan nama gammachiisu akka argetti immoo namni maal jedhee dubbii kanaa maal jedhe kanatti jettee wal gahanii fi namni hin gammade walitti dhufuun waan nama gammachiisu fedhii uummataa guutuun waan nama gammachiisu gammachuunsaa fagoodha iyyuu gadi fagoodhas uummanni gammadeera. Garuu immoo asumaanis bormoo maal gootu ka jedhuutii fi waan uummanni gartuu kanarraati isa ta'u warra achitti wal gahan hayyoota Oromoo bakka bu'oota dhaabbilee siyaasaa warra achitti argamanis warra achitti hin argaman yoo ta'e hojii irratti immoo kan ooluu fi fedhii guddaadha uume namni maal jedhe jedhu kana lamaanidha. Waan jiru irratti waan ta'e irratti gammadeera. Tarkaanfii sa'a maal gochuudhaaf adeemsa jedhu irratti deeggarsa kennuudhaatiif immoo kan qophaa'edha jechuudha kun gara gartuu kaampii firaa yoo ilaalte. Ka Ormaa iddoo lamatti hiran. Ka Ormaa namoonni gara Oromoo hin ta'in illee kan Amaaraa, kan Somaalee, kan siyaasa keessa jiran hundumtuu kun tarkaanfii gaariidha. Waan gaariidha gootanii hayyoonni Oromoo. Kanatti isinirraa eegnaa ka jedhan maaliifi qabxiin sun ifaadha. Waan dantaa Oromoo keessa jiru duwwaadha kan achi keessatti dhahame isumayyuu ta'ee dhaabbileen siyaasaatii fi gartuu adda addaa tarkaanfii gaariin akka fudhatamee Oromoon wal wajjin ta'ee mari'achuu isaatii fi ibsa sana baasuudhaaf hin gammade. Garri kaan immoo jira, kan rifate immoo jira. Oromoo ta'ee keessaatii immoo kan rifate jira. Toftaan isaan siyaasaaf qopheeffatan. Warra mootummaa irras jiran, mootummaa alas ka jiran ta'anii toftaa isaan qopheeffatantu jira. Toftaan isaanii aangoo irra turuudhaa fi uummata gargar baasu, qoqqoodu, walitti naqu. Inni toftaa ta'e warra dhiyaatee fi kun yaada gaarii miti namni attamee walitti dhufe toftaan keenya nu jalaa fashale waan jedhanii fi sababa adda addaadha jechaa turan warri walitti dhuftanii waliin ta'uu hin dandeessanii dhuunfaadhaan wal loltuu maaloo jechaa turanii amma waan isaan itti deebi'an sittanii baanii amma garanni gahe obboleessa keessanitti gurgurtanii akka Yoosee fi obboleessa keessanii 12 taataniiti obboleessa keessan gurgurtanii akka ilmaan Yaaqoob gurguranii gara jedhutti gala ergite waliin taatan ka jedhu sun amma obboleessa keessan gurgurtan gara jechuutti dhufe jechuudha. So gaaffii ati jalqabna gaafattee kanadha waan barbaachisummaa gabaabsee nama hima. Waan gabaabsee kunis isuma kanatti waan dhiyaatudha. Gaaffii uummataa deebisuun fedhii uummataa guutuun jechuun mataan isaa barbaachisummaa isaa agarsiisa. Waliin taa'uudhaaf fedhii uummataa sana gaaffii uummataa sana hawwii uummataa guutuun isaa mataan isaayyuu barbaachisummaa sanatti agarsiisa ture. Kanatu barbaadama ture. Uummanni kana barbaada tokkummaadhaan tocho'uu toftaa waliin mari'atanii tolfachuu isa waan yaadaa ture barbaadamaa waan ture sanatu ta'e tokkoffaan kanadha. Lammaffaan siyaasnis dantaan uummataas yoomiyyuu waa'ee mariiti. Yoo Oromoo keessaa fuute waa'ee ilaameeti. Waa'ee mariiti. Siyaasni mariidhaan tolfama malee humnaan hin tolfamu. Humnaan hin ta'u.
Siyaasni qawwee itti fudhachuu dandeessa bara. Siyaasni lafatti qawwee itti fudhatanis jira. Garuu mariidha. Qawween illee kan ittiin xumuramu mariidha. Marii malee hin ta'u. Siyaasni qaroomina qabu akkasidha jechuudha. Siyaasni qaroomina qabu waan agarsiisee fi siyaasni marii ta'uun irra jiru waan agarsiisee fi barbaachisummaan isaa yeroo hundumaa wal ajjeesuu, wal barbadeessuu osoo hin ta'in mari'achuun barbaachisummaa akka inni agarsiisudha. Kun Oromoo keessatti duwwaa osoo hin taane Itoophiyaanuma keessatti iyyuu warri mootummaa irra jirtu iyyuu garmalee godhani malee mariidha barbaachisaa jedhaniitti dubbataa akka jiranidha. Siyaasa qaroomina qabu agarsiisaa jechuudha. Sadaffaani mootummaan amma aangoo irra jiru biyya sana keessaati kufeera. Fintuuree Finfinnoo keessatti galeera malee mootummaa miti akka inni sababa adda addaatiif immoo kufaatii irra jiru ifaa waan ta'eef biyyis borumtii isaa kufaatii kana booda badii kana booda borumtii isaa maaltu ta'a kan jedhu irratti dantaan adda addaa waan jiruuf isa wal dandamachiisanii attamitti akka jiraatan irratti mariidha barbaachisa. Kanaaf barbaachisummaan marii qabxii kana sadii fiiti jedheetan yaada koo kenna itti aanan. Galatoomi Profeesar Isqeel. Profeesar Mahammad gara keen deebi'a. Mariin siyaatilee egaa akkuma sila seensa irratti beeksisee ibsa qabxii 8 of keessaa qabu baasuudhaan koree qindeessituu tokkos ijaaruudhaanitu xumurame. Mee qabxiilee kana walumaa galatti gaafa ilaallu kan ibsarra kaa'aman sana namni hundumtuu dubbisee waan jiruu fi dimshaasha isaa gaafa ilaallu mariin siyaatil kuni maal argamsiise jechuu dandeenya? Achievementii wayii qabaateera? Qabaata akka cimaatti odooniin gaafii iteen deebifne dura waama Profeesar Isqeel jedhe irratti ida'uu fi walgahiin keenya nama hedduu gammachiise. Wahumaan beekurraa waan namarraa dhagahurraa namni ka biyyaa ka alaa even ka biyya ollaallee jiru hedduurraa gammadanii sanuma nama himanii warri hin gammadin warra PPEti tan akkami beekuu dandeenya. Arrabsee bulaa fi faarsee bulaan isaanii hojjaa ajaa'ibaa harkatanii jidduu tana kan itti bobba'an kanumaa bar. Social media irratti nama 72,000 jaani kana cufaatu akka warri PPE keessaahu warri sammuun tuqame nagaan buluu danda'an yoo isaan nama abaaran yoo isaan wahallee hujaan yoo nagaa harkatan itti fakkaatti ammoo akkuma duraan ja'ame laal rakkoon ilma namaa cuftunuuhu mari'iin dhumti. Even warri dirree lola irratti amata meeqa wal loleehu booda mariin fixanii bara. Waan leehu mariin dhumti. Wanni uummanni keenya barbaadus kana nutillee wanni jenne haalli hedduu badaa rakkoo wasana hin qabneetu uummata keenya irra jira. Uummata birarraas jira. Mootummaan tun badii malee waa takka illee hin qabdu. Tanaa jecha murtii 8 saayilan goone san keessatti ta duraa mootummaan tun eegaa silxaana irra baatee as lola hedduu gaggeessite. Oromiyaa keessatti amata 6 ol lola addaan hin cinneetu deemaa jira. Ammallee akkasumatti itti jira. Uummata keenya meeqa ka dhume rabbi qofaatu beeka. Mana ka gubate qabeenyi ka manca'e sanbira dabranii akka poolisitti droonaan nama rukutu madaafaan nama uummata rukutu ummatuma balleessina jaanii even akka istiraatejiitti yoo namni tokko oolatti galee waboo seene haadhaa fi abbaan isaa obboleeyyan isaa hidhamuu qaban sanbira dabranii ajjeefamuu qaba jaanii hojjara oolchanii bara. Waan takkaan argamin jechuu barbaadeet nama ajjeesanii reefka harira fe'anii reefkalleetu waan biraa dhiisii kabajaa dhabe. Aadaa uummata keenyaa keessatti aadaa biyya sanitti aadaa Afrikaa cufa keessatti reefki ni kabajama. Aadaa ilma namaa keessatti really reefki ni kabajamaa beekta.
hanqamte akka badii hojjechaa jiran namuma cabsinaa jedhanii tanaa jecha murtiin godhame sun ta duraa wanni jettu mootummaan tun badii malee hiyyummaa malee waa takkallee waan goote hin qabdu. Tanaa jecha mootummaan tun silxaanarraa ka'uu qabdi, bu'uu qabdi. Bu'uunsi uummata keenya qofaaf kan hin ta'in uummata biyyaa cufaaf sanbira dabrii gaafa Afrikallee furmaata ta'a. Maaliif piipiin wahallee hulaaqqat akkuma uummata keenya galgalaa ganama lolaan waan dandahan cufaan uummata balleessanitti ollaas laaqaa jiraniimi. In fact maqaan dhugaa ka mootummaa tanaa barlaaqaa gamaa gamana cufaahuu laaqanii nama afanfaajeessanii wanta godhuudha. Tanaa jecha mootummaan tun yoochi turte badii malee takkallee hin jirtu. Kanarratti namni hedduun waliif gala je'eeti namana gama kiyyaan. Nu qofa kan hin ta'in ibin warri ollalleen kanarratti waliif galanii. Amma akkanumaan ja'a bileessa kiyya. Galatoomi Profeesar Muhammad. Isqeel mee qabxiiwwan 8 kana kan ibsa marii Siyaatil booddee taasifame kana tarreeffamni isaa tokko tokkoon maal akka ta'e namni dubbiseera. Wantoota sana qabxiiwwan 8 sana akkamiin gara hojiitti hiikuun danda'ama? Maa inni yaadni dugda duuba jiru waan sana gabaabinaan itu nu ibsite. Egaa namni dubbiseera waan jetteef keessa deebi'uun barbaachisu garuu qabxiin 8 yoo ta'u malee iddoo 3tti gargar ba'a. Tokkoffaan jalqaba mootummichi kun badii duwwaa akka hojjechiiseeti toftaansaas maal akka ta'eeti hima. Yoo nama mana murtiitti dhiyeessu taate yakka inni godhe himta jalqaba. So tokko hamma 3tti yakka mootummaan kun godhe Oromoo irrattis sabaaf sablammoota kan biraa irrattis yakka inni godhe dubbata. Silaa yakki isaa dubbatamee waan dhumu miti. Dheeraadha, fagoodha. Garuu isa dubbata. Sababa kanaatii fi jijjiiramuun akka irra jiru dubbata. Afurii hamma 6tti jijjiiramni hin hafu dhufaadha jira. Nuti jaallannes jibbines mootummichi iyyuu ofii isaatiiti jijjiirama fiduun birqisiisuun isaa hin oolu. Haa ta'u malee Oromootnis Oromoodhaa alas ka jiru tokkummaadhaan wal kabajuudhaanii jijjiirama kana fiduudhaa fi carraaqqettanii akka gochuun akka irra jiru dhaabbileen siyaasaa qabsoo isaan itti jiran jijjiirama dhufu kanas immoo akka inni milkaa'uu fi maal waamichadha kan inni godhe deeggarsadha kan nuti laanne nuti akka hayyootaatti kan wal geenye maal godhamuun akka irra jiruti karoora lafa kaa'uudhaa fi karaa agarsiisuuf yaada gumaachuudhaatii fi jijjiiramni sun egaa akkamitti akka dhufu isarrattidha kan murtiin 4 amma 6tti kan irra jiru 7 fi 8 immoo waamichadha godhe. Waamichi saboota Itoophiyaatiifis Oromoodhaafis saboota naannoo sana hawaasuma naannoo sana jiru hundumaa fi ilaalladha. Mootummaan kun qoqqoodu nama gargar baasu walitti naquun tooftaa isaati. Kanarratti irratti dammaqxanii kanarratti irratti bir'attanii akka inni milkoofnee fi waamicha godhaniiti itti deebi'a ka'aa kan jedhudha. Waamichi gara biraanii warra mootummaa keessa jiraniif godhame. Mootummaa turuudhaatiif hin dandeenye, buluudhaaf kan hin dandeenye, kanaaf hoggantoota siyaasaas, qondaaltota raayyaa ittisa biyyaas biyya baraaruudhaaf gara sanatti deebi'uutu irra jira kan jedhudha kan inni waamicha dabarsee fi kana malee immoo naannoo sana laa Itoophiyaan amma dhiyoo kanaatti naannoo gaafa Afrikaa jedhamu yookiis Afrikaa bahaa sana keessatti biyyoota naannoo sana jiran hundumaa kan walitti qabdee dhaabbattu akka utubaatti ilaalamtu turte. Har'a utubaatti ilaalamtu. Amma Itoophiyaan akka abbaa jeequmsaa naannoo sana hundumatti jeequmsa kan uumu kufaatii dippiloomasii kana hin jedhamne waan jiruufi callumattanii yoo ilaaltanii hawaasni idil addunyaa yoo kana callumattanii ilaaltanii rakkoo guddaatti deebitanii galuudhaatiif deemaa waan jirtanii fi isinillee dhiibbaa irratti gootanii jijjiiramni akka inni dhufu gochuutu isinirra jira kan jedhudha. So attamitti hojii irratti hiikama waan ati jetteefi silayyuu kan dhibu waanuma haalli keessatti kan dhibu
yaada irratti walii galanidha. Nama waa hubachiisuun biyya kamiyyuu keessatti hojii hayyootaati. Nama hubachiisuun, nama waa barsiisuun hojii hayyootni godhanidha. Gahee hayyootaati. Karaa agarsiisuu, karoora baasuu hojii hayyootaati. Amma asirratti waan dubbanne irra namni maaliif gammade? Namni waan irraa gammade mee mul'ati keessan maali? Bor maaluma taanaa? Mootummichi kun okkufuudhaaf adeema jettaniittu yoo inni kufe maal taana ka jedhu irratti tokkoffaa asii baanee hamma mootummaan kun jijjiiramutti maal godhamuun akka irra jiru. Boriinsaa immoo maal akka fakkaatu karoora lafa kaa'u, mul'ata lafa kaa'u waan akkas akkasiiti. Isa kaanii humnoota siyaasaatu jira iddoo baay'ee keessa humnoota siyaasaatu jira. Humnoota siyaasaa sanaa wajjin deeggarri isiniitii wajjin hojjennaa. Oromoo keessa warri jiranii wajjinis wajjiniin hojjennaa. Nuti karaa akka hayyootaatti waan hayyootarraa eegamu goona. Hojii isa lafarratti hojjetamu immoo kan akka keenya keessatti qooda fudhataniiru kan Oromoo. Dhaabbileen siyaasaa kan itti waamaman keessaati kan qooda fudhatan jiru. Kan calluma jedhanii achiin hafanis jiru. Haa ta'u malee hojii sana isaan hojjetanii deeggaruudhaa fi karaarra buusuudhaaf, karaa agarsiisuudhaa fi yaada dabalachuudhaa fi daddabaluudhaa fi hin barbaachisa waan ta'eef hojii hayyootaatti hojjennee jechuudha nuti. Itti gaafatama hayyootaatti baafannee akkaataan itti hojiirra oolus immoo karoora road map kan jedhan karoora 5 akka nu barbaachisuudha mari'anne inni immoo yeroodhaan waan bahaa deemuudhaaf toftaadha waa'ee tarsiimooti yeroodhaan waan mul'ataa deemuudhaa kana dhagaa kan qabiyyeensaa akkaataan itti hojiirra oolus kan irratti walii galan. Ayyee galatoomii Profeesar Skeel. Muhammad ituu nuyi waa'ee qophii ce'umsaatti hin seenin waa'ee dhuma siyaatiin ilaalchisee yaada dabaltu hin qabdoo ta'e kutaa lammaffaatti ceenaa yaada dabalataa waan qabdaa waa'ee dhuma siyaatiin ilaalchise. Waan siyaatiin akka dhugaatti riilii hangama kiyyaan hedduu na gammachiise. Bilchinaas garsiise. Clear understanding ammas commitment wanni kun yogguu takka haasawamee murtiin godhamee achumatti lafa dhiisuu kan hin ta'in continuity ka qabaatu jala deemuu qabna. Maaliif rakkoon uummata keenyaa hedduu hidda gad hidhateeti jira. Badii wasana hin qabneetu jira. Tanaa jecha umrii jireenya mootummaa kanaa karaan gabaabsuu danda'aniin karaa hedduu takka cooperation uumuu uummata keenya dammaqsu uummata ollalleen rakkoo uummata keenya akka baran kana maaliif hin jaasee tabbaleessa kee laal Jabuutii keessa warra amata 50 ilmaan horanii achi keessa jiraatanii qabeenya horaniitu harka qullaa achirraa yaasan maaliif mootummaa tanaatu wahallee hulaadha. Sumaaleelaand keessaa akkasuma Puntlaandii keessaa akkasuma. Ummata dhiyoo tana guyyaa meeqa dura nama 140 ka bahara keessatti dhume mootummaan sun kan ummanni alaa dubbatu mootummaan sun statementii takka hanqarratti an hin dhageenye yoo baasanii ni gaddina jedhanii ummata dhume saniif in fact itti gammadanii taatee beektaa basically mootummaan ummata giddii takkallee haajaa takkallee hin qabne badii malee waa takkallee hin yaanne tun yoo turte baduma wasana hin qabne ta ummata keenyaa ka ummata biraa ka biyya keessaa ibin ka ollallee tana jecha tanarratti focus goone yogguu takka wal gahanii murtii godhanii deemuu qofa kan hin ta'in kontinuitiin akka jiraattu itti fufna jenneeti addaayyaan hedduu waan gaarii godhame na fakkaatti gama kiyyaan. Ayyee galatooma gara kutaa lammaffaa qajeellaa waa'ee qophii ce'umsaarraa mari'annaan. Ayyee daawwattoota keenyaa deebineerraa marii keenyaa kutaa lammaffaarra geenyeerraa ammas mata dureedhuma marii siyaatilii fi qophii ce'umsa milkaa'aa kan jedhurra jirra. Amma waa'ee qophii ce'umsa milkaa'aatu haasofna. Qophiin ce'umsa milkaa'aa maal fakkaata kan jedhu. Kanaan dura Itoophiyaa keessatti ce'umsi yaalamee irra deddeebi'an akka kufame badii garaagaraa akka inni dhalee hin beekama. Hamma yeroo as dhiyeenya kanaatti bara 1974 wanti abdatame akka
abdiin dhufetti hojiirra ooluu hin dandeenye loltuutu harkaa bute bara 1991 akkuma kana caaseffamni ce'umsaa lafa kaa'amee tooraan hojiirra ooluurraan dhabuurraan kan ka'e biyyi rakkina baay'eetti galtee uummanni Oromoos akkasuma 2018 immoo kan hundi keenya ijaan argine dhaloonni kun kan ijaan arge abdii guddaan kan irra kaa'ame ce'umsi karaatti gatatee namni dhuunfaan tokko aangoo sassaabbadhee tan biyya kanarra taa'a malee wanti fedhii uummataa jedhamu hin jiru kan jedhuuni biyyi gara lolaatti akka galtu taasifameera jechuudha. Akka wanti kun irra hin deebi'amneef qophiin ce'umsaa ga'aan akka barbaachisu irra deddeebiidhaan miidiyaa kanarratti haasofneerra marii Siyaatil keessaas tokko akka adda ta'e akeekameera. Mee Profeesar Mahammad yoon garuma kee deebi'e silaa Oromooni lafa galma isaa irratti lafa xumurri qabsoo isaa maal akka ta'uun irra jiru irratti wal dhibdeen akka hin jirre hin beekama. Isa booddee gaafa fakkeenyaaf sirni kun gaafa iddoodhaa ka'e ce'umsa hundeessuudhaaf ce'umsa jalqabsiisuudhaaf wal hubannaa attamiitu jira humnoota garaagaraa gidduu mariin kan barbaachise silas waliin mari'atanii deemuun kan barbaachise xiqqaatus garaagarummaan jira kan jedhu assumption akkasii of keessaa qaba waan ta'eef ce'umsi immoo sagantaa barbaada hooggansa barbaada yeroo dheeraa fudhata ce'umsi isa kana irratti wal hubannoo attamiitu jira kan jedhu uummata keenyaaf gabaabinaan akka nuuf ibsitu barbaadeen Profeesar Mahammad. Tungaa fi hedduu bareedduu cimtu karaa uummata keenyaatiin jijjiiramni dhufuu ka rakkoo isaanii xiqqeessu ka nagayaan jiraachuu akka danda'an qabeenyallee horanii mootummaa qabaatanii abbaa qabeenyaa tahanii akka jiraachuu danda'an ka isaan gargaaru san bira dabree nagayaan biyya keessatti nagayni akka bu'u uummata biyya keessa jiru cufaa wajji haala namaa tolutti akkamitti nagayaan wajji jiraachuun danda'ama. Amma dura akkuma ati lafa keessa jijjiiramni dhufu cuftunuuhu ni butama. Akkam butamne godhuuf namni yoo bare akka gaariitti yoo bare yoo irratti qophaa'e akkam butamne godhuun ni danda'amti. Laala 1974 qophiin hin ture really dhugaa dubbachuuf 1991 warra militarily jabaa humna jabaa qabaatu wanta godhe 2018 warruma wayyaanee sirna wayyaanee jalatti ummata keenya miidhaa bahan tumaa bahan zarafaa bahan hidhaa bahan isaantu silxaana qabate security akkuma jirutti control godhanii poolisii military eegas booda ummata keenya irratti bobba'anii akka sun hin taane basically namuu dammaqee jijjiiramni as deemu jira waan dirree bahee jiru ummanni itti qophaa'uu barbaachisa. Afaan qofaan dubbatanii lafa kaa'uu kan hin ta'in karaa danda'aniin irratti qophaa'uu barbaachisa. Waa hedduu dubbachuun barbaachisu ammoo jijjiiramni dhufu akka ummata harkaan baane harkaa bahee diktaatarri tokko kabiraa akka hin dhalchine barnootaan beekumsaan ummanniif qopheessee eeguu qabaata jettuun mataa keessaa qaba obboleessa keenya. Ayyee galatoomi Profeesar Mahammad. Isqeel yoo gaaffii amma Mahammadiin gaafadhe irratti yaada dabalataa yoo qabaatte hin dandeessaa yaada keetti dabaluu garuu gaaffii tokkoon sagantaan keenya fuulduratti akka nuu deemuuf sii dabala. Amma yeroo amma keessa jirru kanatti keessumatti sirni amma jiru kun kan Abiy Ahmed keessoo Oromootti walitti bu'iinsa uumuu wal hubannaan akka hin jiraanne hojjechuun hojii mataasaa akka inni ta'e waggaa 7 guutuu mul'atee jira. Keessootti duwwaatu hin ta'in ollaanis immoo Oromootti akka duulanii akka qubsuma Oromoo buqqisan balaan gurguddaan akka qaqqabe hin beekama. Wantoonni akkasii gaa yeroo ce'umsi dhalatu yeroo sirni tokko iddoodhaa ka'u keessumatti lafa itti paartiin siyaasaa ijaaramaan qophaa'ee hin jirretti
kan aangoo bakka baname sanaa kan guutu lafa hin jirretti rakkinni gurguddaan dhalachuu hin danda'a. Sodaan jedhu yoo jiraate homaa waan nama ajaa'ibsiisu miti. Keessumatti iyyuu yeroo itti walitti bu'iinsi garaagaraa biyya sana keessa jirutti jechuudha. Rakkinoonni amma jiran kuni balaa gurguddaa akka isaan hin uumnetti qophiin ce'umsaa suni maal gochuu danda'a? Maal fa'ii qophiin qophaa'amuu qabu gama kanaan kan jedhu Siyaatil maal of keessaa qaba waa'ee kanaa fuulduratti gaafa ilaalamu maa inni isin jechuu kooti? Gaariidha. Ila amma waan jijjiirama 2018tti ta'e sanarratti dhuguma karaa milkaa'inaa irra hin deemne sirni demokiraasiitti hin ceene ittumaayyuu immoo gara duubaatti gara empaayeeraatti gara deebi'uuti kan ta'e jechuudha. Kuni waan seenaa siyaasaa keessatti waan hin taane miti kan biyya sana keessatti ta'e. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti abalutu balleessee, abalutu kuffisee, abalutu dhaqee dabalutti kenne ka jedhu adeemaa jirti. Hin agartu hundumti keessanuu. Garuu waan salphaa miti gara sirna tokkorraatiiti keessumaati sirna abbaa irreerraati gara demokiraasiitti cehuun waan salphaa miti. Complicatedidha wanti isaa. Namoonni waa'ee kana qoratan jiru. Waggaa 1970 keessaatiiti hamma 2010 kana keessatti biyyoota 120tu sochii akkasii godhe. Sirna abbaa irreerraati gara demokiraasiitti cehuudhaaf. Kana keessaati nama biyyoota kana 120 jedhu keessaati 23 akka qorannoon tokko agarsiisu 23tu cehuu danda'e. Isaanuu gara demokiraasii amansiisaatti cehan osoo hin taane maal jedhu isa aangoo dabarsuu irratti nagaadhaan dabarsan. Isa booddee wanta ta'e miti kan inni ilaalu wanti kun. Isa booddee iyyuu immoo demokiraasiin sun dhaqee lafatti dhaabatu qaba. So biyyoota 120 ta'an keessaati 23tu cehe. Isarraa kan hafe tokko hin kufe, tokko biyyattiidha caccabse. Biyyattii namatti diige. Inni kaan immoo achumatti dhaabbate. Kanaaf waan salphaa waan hin taane keessatti waan irratti quba walitti qaban miti wanti kuni wanta salphaa miti wanta rakkisaadha. Gaaffeetti na gaafatte immoo gara fuulduraatti sattan ta'aa kan jedhu irratti. Formulaa hin qabu. Formulaa hin qabu. Haaluma jiru ilaaltee, haaluma sana ilaaltee wajjiniin deema, keessa deema, waan tolchaa yoo deemteeti dhuguma sirna uummata hirmaachisu keessatti fooyyessaa deemta malee heera hundumtuu ta'eera waan jedhamu miti wanta akkasii. Kanaaf kan Itoophiyaa keessattis ta'e cehumsa waan ta'eef lafatti waa qaban waan hin beekneef wanti isaa wanta cehumsa ta'eef riqicha ijaaraadhati irra dabarta. Dubbiinsa akkasi. Riqicha ijaaramee lafa sii jirutu irra deemta miti. Riqicha sanas ijaaraadhati riqicha sana irratti immoo ceeta jechuudha. Saniif rakkisaadha waan rakkisaadha. Kana gochuu sirra jira jechuudhaatii fi yookiis muuxannoo biyya tokkoo fudhattee biyya tokkotti callamattee waan itti dabarsuu dandeessu miti wanta akkasii. Kanaaf itti yaadamuun barbaachisaadha. Isa kaleessaas sirriidha. Oromoon aangoo fuudheeti Oromootti yookiis nuti Oromoodha kan jedhani mootummicha sana keessaa warra dhufanitti itti kenneera. Seenaa nama Itoophiyaa kana keessatti jijjiiramni amma Profeesar Mahammad han jira. Aangoo sana kan fudhatu waan bakka hin jirretti sochiin uummataa achii ol ka'ee ka'eeti mootummaa kuffisa. Mootummaan sun dhaqeeti implode godha Itoophiyaa keessatti maal jechuu akka ofirratti jiga, of keessatti jiga. Akkasidha kan inni ta'u. Gaafa Haayile Sillaasees ofirratti jigee jennaan dargiin fudhate. Achi waan jiran gurmaa'anii. Gaafa Wayyaanees dargiin jigee jennaan warri shiftaa dhufanitti galan. Gaafa 18 Oromoon itti qabsaawee fuudheeti namoota keenya kan jedhamanitti cehumsisaa karaa kana wayyaa jedheetitti kenne. Dogoggoratu achirratti godhame. Dogoggorri sun immoo achirratti miti. Lammaa Magarsaafaa amanuu dadhabuu irratti miti. Achi keessa nama bahe sanaa Lammaa Magarsaafaa warri achi keessa turan iyyuu hin beekne
nama itti darbuun irra hin jirretu nama waan hojjetus hin beekne waan hojjetu irratti beekumsas hin qabne dantaa uummataas hin beeknetu itti gale. Itti galeetiti horii hiraa hangodha hiraa akkas godheeti dubbiin kun babbaddee jechuudha kun akka itti hubatamuutu irra jira. Isarraati garuu barachuun barbaachisaadha. Isa 74 irrattis 91 irrattis 2018ttis irraa barama. Tokkoffaan kan godhamu irra jiru jijjiiramni barbaachisummaa isaa uummanni fudhachuutu irra jira. Kana hayyoonni barsiisuutu irra jira. Maal godhama waan ati jetteef tokkoffaan jijjiirama barbaachisa. Kana keessatti fufuudhaatiif hin dandeenye. Jijjiiramni sunis immoo akka nama harkatti hin jignetti utuu hin beekin qophiin tokko utuu hin jiraatin akka hin jignetti itti qophaa'uudha barbaachisa jechuudha. Jijjiirama ofii kee kontirool gootu deemsisuun barbaachisaa jalqaba iyyuu isin jechuudhaaf hin jedhe. Lammata Oromoo keessatti ilaa mootummaan dhufe kuni mooraa siyaasa Oromoo caccabse osoo hin taane tokkummaa sabummaa Oromooti kan inni caccabse. Inni kun eegamuutu irra jira. Waa'een tokkummaa sabummaa Oromoo uummanni Oromoo afaan tokko duwwaa dubbata osoo hin taane aadaa tokko keessa duwwaa jira osoo hin taane hiree tokko akka waliin qaba. Ina kana kam jedhe akka inni dubbadhu hin qabdu guyyaa guyyaan osoo hin dubbatu. Uummatichi hiree tokkoon waliin qaba yoo jedhe malee uummata tokko ta'uudhaatiin hin danda'u. Uummanni Oromoo kana baruutu irra jira. Abbaan barbaade haa dhufu aangoo irratti. Abbaan barbaade haa dhufu. Garuu uummata Oromoo amantiidhaaf, naannoodhaaf, gosummaadhaan hin diiga taanaan itti deemuun irra hin jiru kun waan ittiin bu'amne tokkummaan uummata Oromoo kun ilaalamuutu irra jira. Laali waggaa darban kana keessatti uummata Oromootu walirratti akka inni galagalu godhe. Kanammoo yeroo itti fudhanneetti dubbachuu dandeenya. Asirratti hin kaanu garuu uummanni Oromoo illee tokkummaas akka inni hin eegganne walitti naquun qoqqooduun dantaa isaanii ta'eeti, toftaa isaanii ta'eeti, tarsiimootti godhataniiti deemanii. Kana eeggachuu qaba uummanni Oromoo. Hayyoota yookiis qabsaa'ota eeggatuu miti kana eeggatuutu irra qaba. Lammaffaan kanadha. Sadaffaan kophaa keenya waan goonu hin qabnu. Uummanni Oromoo saba guddaadha nan beeka. Ofiinis biyya ta'ee of danda'ee jiraachuudhaaf hin danda'a. Seenaadhaanis seeraanis hin danda'a Oromoon. Qabeenyas qaba, hayyootas qaba, hin danda'a. Ta'u malee biyya Itoophiyaa keessa amma jirutti hariiroo sabootaati wajjin godhachuun sabootaaf lammoota gochuun hedduu barbaachisaadha. Maal godhamus irra jira waan ati jetteef. Isa gurguddaa miti kan nuti ilaaluun nurra jiru. Si ol nu abdatan uummata Oromoo isa guddaa kana kan abdatan kan akka Oromoo cunqurfaman seenaa tokko qaban kan Oromoo abdatantu jira. Isaanin lafatti dhiifnee deemuudhaatiif hin dandeenyu. Warra akka Sidaamaa, warra akka Somalee, warri kun kan warra keenyaan warra nu fakkaatanidha. Aadaadhaanis, fedhiidhaanis, seenaadhaanis isaan kana wajjin hariiroo sabootaa wajjin jabeessuun waan barbaachisaadha jechuudhaaf hin jedhe. Qabsoo jijjiiramaa kana fiduudhaatiif immoo waliigaltee mooraan qabsoo Oromoo waliigaltee. Ilaa kanarratti waan tokko jechuun barbaada. Lakkiin nuti Oromoonii Oromiyaa bilisoomte duwwaa barbaada. Oromiyaa walaboomte duwwaa barbaada kan jedhus jira. Lakki Itoophiyaa wajjin kan taanus jedhu jira. Lakki immoo federeeshiniidhaan jiraachuu hin dandeenya kan jedhus jira. Kun ilaalcha siyaasaati. Kun garuu waan walitti nu naqu miti. Maaliif yoo jettan qabsoo Oromoo keessatti galmi qabsoo Oromoo hiree Oromoo ofiin murteeffachuu mirkaneessuudha malee waan Oromoon barbaadu itti ramaduudhaatiin itti kennuudhaatiin miti. Hiree ofiin murteeffachuu dandamachiisuu irratti qabsoon jijjiirama fiduu kun waliin ta'uu qabaatutu irra jira. Walirratti hojjechuudha kan nu balleessu. Walirratti hojjechuu dhiisuun nurra jira. Sana malee dhumarratti laawan jedhu waan baay'ee keessaatiiti. Mul'ata tokko lafa kaa'uun nurra jira hayyooti. Karoora tokko lafa kaa'uun nurra jira. Kanatti si geessinaa, kanatti deemuu qabdaa kan jedhu irratti. Waan shan jedheera. Bira dabaluu hin danda'a garuu hin gaha. Maaltu godhamuutu irra jira jedhame keessatti hin gaha. Ayyee galatoomii Profeesar Isqeel. Profeesar Mahammad gama keen dhufaa. Waa'eedhuma qophii ce'umsaa kanarraa haasofnaa. Egaa gaafa sirni hirreedhaan bulu tokko iddoodhaa ka'u iddoo banaatu uumama aangoo irratti. Yeroo sana kan seera kabachiisutu barbaachisaa. Kan tajaajila uummataaf kennutu barbaachisa. Battalatti interim period waan jedhan sana keessatti yeroo hatattamaatu jira. Isa booddee immoo waan ce'umsaatu jira.
ce'umsi kun yeroo dheeraa fudhataa suni akkamittiin akka inni milkaa'uu danda'u irratti Profeesar Isqeel beekumsa lafa jirus tuqee maal godhamuun akka irra jiraatu dogoggora darbee irraa akkamiin baratamee fuulduratti deemuun akka irra jiraatu waan dimshaashaa nuuf kaa'ee jira. Ati gama keetiin waa'ee qophii kanaa keessatti eenyutu maal gochuu qaba jetta? Paartilee Oromoo yennaa fudhattee ijoollee Oromoo daggala jirtutu jira qawwee baatanii, kan seeraan galmaanii hojjetaa jirantu jira, kan biyyaa ari'aman jiru. Haa ta'uuti akkuma haasofne galmi qabsoo Oromoodhaa wanta wal nama dhabsiisu hin qabu. Isa kanarratti eenyutu maal gochuu qaba? Qoodi jijjiiraa dimshaasha isaa jechuu kooti gadi fageenya isaa akkuma Profeesar Isqeel jedhee barreessinee irratti wal falmuun waan uummata gar tokkotti luuccessuu fi warra siyaasaatiif illee waan tokko kan akeeku qopheessuun qooda hayyootaati. Sun akkuma jirutti ta'ee dimshaasha isaa gaafa keenyu eenyutu maal gochuu qaba? Eenyurraa maaltu eegama Profeesar Muhammad? Tun gaafii hedduu bareeddu Profeesar Isqeel bal'iseeti lafa kaa'e. Eenyurraa maaltu eegama? Nama keenya ka hiree harkatee barnoota harkatee ummanni keenya ka ummatatti jiraachuu qaban tokkummaan ummata keenyaa jiraachuu qaba jedhee namni amanu cuftunuu karaa dandahaniin walitti dhufanii yaanni kun akka practical tahuu danda'u. Otherwise wanni ammaan tana Abiy Ahmed oofu ummata keenya addaan diigee akka isaa walafaan garagalanii wal nyaatan wallee cufaahu ishuu isaanii irraanfatanii biiti diigamuu qabeenyuun dachiin ummata keenyaa gurguramuu ummanni keenya hiyyummaa wasana hin qabnetti saaxilamuu tana irraanfateetii fi diinaa akka wal godhatu galgalaa ganama kan inni irratti hojjechaa jiru kanuma ka ummata birallee sanumaa bara. Kan ammaan tana dachii Oromoo Sumaalee farramanii Sumaalee fudhata kan jedhan konfliktii Oromoo fi Sumaalee jidduu hidda jabeessu warruma 2017 akka ummanni keenya miliyoona 1.2 abdiileen warri isa duuba jiru warri OPDO official ka isaa bilbilee hafarsi ja'aniin bar dubbiin tun guyyaa tokko gabbahuuf teessee obboleessa kiyya sanumaa akka waan duraan baran waan duraan godhan san akka haareetti fidanii ummata keenya addaan facaasuu barbaadanii tanaa jecha ummanni keenya rakkoo tana baree laal ummata tokko kaalaa dhufee isaan rakkoo keessaa baasu hin jiru. Isaan ka rakkoo keessaa if baasuu danda'a. Namni keenya ka hiree harkatee barnoota harkatee ala jiru yaada isaan gargaaruu danda'u. Ifi walitti dhufanii akkuma duraan dubbannetti yaada kana barruun lafa kaa'anii namni daranuu kabaru warri biyya keessaas jiru laal soosaayitiin biraa lafa jalattis walitti dubbatan karaa biraatiinis walitti dubbatan waan dantaa ummata irratti wal ta'an keenyaas akkas tahuu qaba na fakkaati gama kiyyaan yoo namuu akkuma harketti kan deemu taate akkuma amma dura yogguu jijjiiramni dhufuut benefiitiin ummata keenyaa akkasumatti haqamee hafa kanaa jecha sana kan taane ka biyya keessa jiruus ka ala jiruus walquba qabaatee walquba qabaachuu qofa kan hin ta'in really organized tahee dantaa isaa baree akkamittiin jijjiiramni dhufu kun kana keessatti deebi'ee akka hin butamne nutis sagalee teenya qofa kan hin ta'in hayni keenya beekamuu qaba jedhanii kana irratti hojjechuu barbaachisa. Gabaabduutti maal jechuu barbaadeet obboleessa kiyya. Wanni takka illee ta bilaashitti dhuftu hin jirtu firiili. Namni dhufee bilisummaa nama baasuus hin jiru. Abbumaatu if organize godhaa yaanni ala burqee yoo ummata keenya keessa seenuu dandahe
ummanni if mobilize godhuu danda'a. Akkuma duraan godhamee akkuma duraan garre yaadattu 2015 hanga 2018 ummanni keenya Wallaggarraa hanga boodara Sumaaleetti Wallorraa hanga Booranatti waan sossii wasana hin qabneetu ta'e haalli akkasii sunis dhalachuu danda'a. Namni kana baruu barbaachisa. Akka deebinee akka 2018 cululleen waan dhiinni ummata keenyaa fide fudhatee deeme akka hin taane ammumaan sammuus qopheessaa organizationaalis cimsaa deemu barbaachisa jechuun barbaade. Yaada kiyyallee akka gaariitti clearing goone ammoo nuti dirqama keenya dirqama seenaa dirqama mooraalaa karaa dandeenyuun qorannoo goonee namni keenya akka baruu ni goona. Warri biyya keessa jiru warri keessaa'uu karaa nagaatiin qabsoo goona ja'an kanarratti waa takka godhuu isaan barbaachisa jechuu barbaade. Ayyee Profeesar Mahammad Galatoomi. Profeesar Isqeel waan ati sila haasofte ilaalcha keessa gasheetan gaaffii dabalataa tokko si gaafadhaa waa'ee tokkummaa keessoo Oromoo jiru irratti. Waan kaafte qabdaa garagarummaa ilaalcha siyaasaa Oromoo keessa jiru tokko tokko maqaa dhoofte. Galmi jiru waa'ee hiree ofii murteeffachuutii kan jedhu wanta waan hundumaa walitti qabuu danda'u lafa keessee turte sila. Waa'ee tokkummaa Oromoo kana yeroo ammaatti wanti nu yaaddessu waan qabatamaatu lafa jira. Kanaan dura keessumatti yeroo Ihaadegamma yoo ilaalle wanta darbee ta'u humnoota siyaasaa walitti buusuudhaanitu mootummaan aangoorra ture bu'aa argata. Humnoota siyaasaa walitti buusaa takka bakka lamatti qoodeetu tokko beekamtii kennee tokko beekamtii dhowwataa. Tokko mana hidhaatti gasheetu tokko immoo sartifikeetii kennaa. Akka kanattiin deemama ture. Tokko biyyaa ari'eetu tokko immoo aangootti kenna. Akka kanattiin deemama ture. Amma inni kun ga'uu dideetu uummatuma mataasaa keessa lixuudhaan, uummatuma Oromoo keessa lixuudhaan tokkoffaa ati humti mataan kee uummata tokko miti kan jedhu aangoo qabatee kan jiru afaan Oromoo kan dubbatu atumti mataan keeyyuu mootummaa uummata tokko miti kan jedhu amma sila Profeesar Isqeel hireen keenya tokkodha jedhee uummati kun yoo amanuu baate bu'aan buufatu. Sirni aangoorra jiru hojii koo jedhee kana tokko miti ati jedhan. Gaafa barbaadu ati afaanii akkasii dubbattaa inni kun afaan akkasii dubbataa jedhee wanta qe'ee Oromootti illee safuu ta'e wanta Oromoo waliin hin jenne dubbataa jechuudha. Kana duwwaa miti. Gurmuu tokko ijoollee naannoo tokko qindeessee aangootti kenneetu warra akkasiitu diina keessanii warra akkasii rukutaa. Tokko qawwee kenneetu tokko rukuchiisa. Tokko horii kenneetu tokko saamsisa. Waan akka kanaatu jira. Adeemsa uummata addaan diiguu akka uummati walitti mufatu gochuutu jira waan ta'eef yaadda'uun akkuma jechuudhaaf yoo hayyoonnis yaadda'an paartileen siyaasaas yoo yaadda'anii uummannis walumaa galatti yennaa yaadda'ee akkuma jechuu kooti. Amma gaa waa'ee ce'umsaa haasa'aa jirra waan ta'eef yeroo ce'umsaatti yeroo deemnu kana isatti sila haasofte yaada keessa galcheensi gaafadhe siin jedhee qophii attamiitu taasifamuu qaba. Maaliif yeroon ce'umsaa silumayyuu baay'ee wanta haphii wayiitii vulnerableedha. Uummanni waa'ee tokkummaa isaa kana ilaalchisee keessoo isaa kana itichuu ilaalchisee rakkina amma jiru kana hunduma mo'atee waa'ee tokkummaa isaatii yaaduu irratti maal gochuutu irra jiraata. Sadarkaadhaanii maalidha wanti nu jechuu dandeenyu siin jechuuf Isqeel. Jalqaba kan gochuun irra jiru dhukaasa walirra dhaabuudha. Ceasefire barbaachisa. Laala mooraa qabsoo Oromoo keessatti mooraan qabsoo Oromoo jira, mooraa qabsoo Oromooti alammoo jira. Oromoo orma ta'e ala kan ta'e jira. Jechuun bu'aa Oromoo irratti waan faallaa ta'e har'a yaada Oromoo keessa gaafa deemtu fakkeenyaa fi Minilik gaarii nuu godhee Minilik waan oolmaanuu oolee qaba gaafa jettu ala jirta jechuudha gaafa sanatti. Mooraa qabsoo Oromoo keessa hin jirtu gaafa waan akkasii haasoftu. Gaafa warra akka Minilik faatiiti mana jaartee
deebistee zuufaan irra keessee waa'ee isaanii natti faarsaa ooltu mooraa sana ala jirta jechuudha. So waa'ee isaanii haasaa jiramti si jechuu hin jedhe. Warri mooraa qabsoo Oromoo keessaati jijjiirama adda addaa ilaalanii immoo kanumatti hidhatuu barbaadanis jiru sababa adda addaatiitiif. Isaanis ala bahaniiru mooraa qabsoo Oromoo keessa ala. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti waan sila jedhe ejjennoo siyaasaa yookiis mul'ata siyaasaa kanatu kanarra wayya ka jedhu sadiitu jira akkuma hin jedhe toftaadhaanis sadiitu jira. Toftaan qabsoo. Tokko karaa nagaa siyaasa nagaa ka deemsisnu jedhu mooraa qabsoo Oromoo keessa jira. Fincila wayyaa fincila uummataa kaafnaa ka jedhu immoo lammaffaan jira. Fincila uummataatiin akkuma yeroo Oromoo pirootestii sana akka itti ka'u fincila uummataa barbaachisa ka jedhus kan kanatti amanee hojjetus jira. Lakki empaayerii Itoophiyaa kun hin dandeessu nagaas hin fudhattu fincilaanis hin ta'u qawweedhaan irraa kaasuun irra jira ka jedhus jira. Warri kun toftaa. Toftaa hundumtuutti amananidha jechuudha. Waa'ee kaayyoo miti kun waa'ee toftaati. Warri kun walitti dhukaasuu dhaabutu irra jira. Maal wayyannati turre. Walitti dhukaasuu dhaabutu irra jira. Siisfaayirii barbaachisaa. Sadanuu hinuma deemsisaa. Sadanuu karaadhuma mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru toftaa tarsiimoo mooraa qabsoo Oromoo keessa waan jiruufi siisfaayiriidhaan jalqabuutu irra jira. Jalqaba kan godhamuutu irra jiru. Kanadhaa jedheetan yaada. Sila waa'ee kaayyoo dubbadheeraa ammoo waa'ee toftaati kan inni itti dabale. Mootummaan maqaa Oromootiin amma chirchaaroo jalqabee jiru dubbataa jiru keessumaayyuu amma warra Tigraayis lolee warra Amaaras lolee sabaaf sablammoota Oromoo keessa jirtu Itoophiyaa keessa jirtu hundumaa lolee amma golga Oromoo keessatti baqataadha jira. Oromoodha jedhee waa'ee kanaati kan isaan haasa'aa jiran si'an. Waggaa 7 guutuu nama miliyoonaan ergii fixanii booda nuti Oromoodhaaf hojjennaa jedhaniiti waan tokko gochaadha jiru. Lallaba duwwaa osoo hin taane baay'ee lallaba duwwaa godhu miti. TV irratti bahanii duwwaa dubbatu hojii miti. Nama keessa deemanii caasaa mootummaa waan qabaniif uummata keessa deemanii sadarkaa aanaatti sadarkaa gandaatti uummata walitti naqaa oolu. Warra maangorra jiran jechuudha. Counter insurgency jedhanii waraana mala Oromoo keessaati waraana ijaaranii akka isaan Oromoodhaati qabsaawaa jiranitti waraana Oromoo irratti baasaa jiru. Isa mootummaa isa milishaa isaan yaasan miti. Isa raayyaa ittisa biyyaa miti. Kophaatti ijaarratanii counter insurgency jedhaniiti kan isaan hojjechiisan jira jechuudha warri mootummaa ammaa kun. Kanarratti dammaquutu irra qabaa dhagaa Oromoon dammaquudha qabaa toftaan kun gahaa ta'uutu irra jira. Toftaan ammatti deemaa jiru hiree tokko akka qabu uummanni Oromoo beeku malee kan namiidhe warra gama sanaati. Kan harka godhe warra gama sanaati. Kan quufe warra sanadha. Ana malee ka jedhu warra kanadha. Ka jedhu sanarraati uummatichis toftaa kana hubatee keessaatii bahuutu irra jira jechuudha. Sadaffaan waan godhamuun irra jiru ala dabuun irra jiru. Aadaa Oromoo keessa, aadaa siyaasa Oromoo keessa jira akkamitti akka hojjetamu. Warri lolanii ittisa biyyaa hojjetu. Ittisa biyyaas ittisa uummataas hojjetu. Warri lolan, warri raaba doorii keessa jiran. Kana hojiin isaanii akka gadaa Oromootti. Luboonni biyya bulchu. Warri yuuban immoo kan hayyoonni jiru, kan lichoo dullattiin jiru, kun hundumtuu keessa jira jechuudha. Amma warri yubootaa, warra lubootaatiin, warra aangorra jiran, warra gadaatiin irraa buqqisuudhaatiif illee morma qabu, humna qabu. As keessatti garuu amma kan Oromoo keessatti waan irraa dhufne sun, waan qabeenya Oromoo wanta ta'e sana irraa dhiisnee wal tuuffiitu jira. Amma Maammara Saffaatiin isin warra keessan turre jetteetti dubbatuu dandeessa. Garuu hin dubbata amma namni. Maammara Saffaatiin warra Oromoodhaaf homaan goone dubbattanii hin beekne jettee dubbatta garuu hin dubbata. Kun aadaa kan biraati. Aadaa akkasiin qabu Oromoon. Aadaa akkasiin qabu. Hundumtuu hojii hojjetu qaba. Hayyoonni waan hayyootaa hojjetu. Warri lolan kan lolaatee hojjetu. Kun hundumtuu waan Oromoo keessa waan jiruufi hundumtuu akka aadaa Oromoo, aadaa siyaasa Oromoo keessatti waan irraati. Waan irraati. Eegamu sana gochuu. Arfaffaan
ilaaf ilaameedhaan deemuudha kan nurra jiru kan jedhuun yaada qaba. Balleessaa nama godhamaa jiru kan harkaa dhumaa jiru natti fakkaata kan warra PP kun isaaniif anaan mooraa qabsoo Oromooti aladha kan hin jedhu isaanii. Isa sana dhaggeeffatu dhiisee uummannis dammaqeetii gurmaayeetii bakka kan gahachuu danda'a ce'umsa dhufaa jiru kana yaada jedhuun qaba. Ayyee galatoomi Profeesar Isqeel. Profeesar Mahammad gaaffii wal fakkaataan si gaafadhaa sila yaadan kenne keessa deebi'uu mannaa hidheetanii yaaddootu jira wanta waggoota darban ta'an keessa gaafa ilaallu wanti nama yaaddessu hin jiraata. Amma isa sila waa'ee tokkummaa barbaachisummaa tokkummaa jenne qofaatu hin ta'ini gara ce'umsaatti gaafa deemnu qophii maaliitu godhamuu qabaa kan jedhu Isqeel ceasefire irraa ka'amaa jedhe maal jetta ati keessoo Oromoo irratti hojjechaa adeemuun kunoo amma hayyoonnii fi paartileen Oromoo wal ga'anii mari'achaa kallattii agarsiisuudhaaf hojii walii wajjin hojjechuun kun akkuma jirtu ta'ee sadarkaa uummataatti miidhaa geessifametu jira waan ta'eef keessoo Oromootti. Akka uummanni wal dhabdee keessa lixuu fi hojii hojjetametu jira waan ta'eef gara ce'umsaatti gaafa deemamu ce'umsa milkaa'aa adeemsisuudhaa fi keessoo Oromootti tokkummaa akkamiitu nu barbaachisa jetta? Tun gaafii jabdu yoo namni wal dhagahe seenaa keenyarraa barnoota yookaan harkannu taate laal namni cuftinuuhu yaada tokko jala deemuun qabu. Warri karaa nagayaatiin qabsoo goona ja'an tokkummaa uummata keenyaa karaa dandahaniin uummanni keenya uummata tokko ka hiree takka qabu tokkolleen yoo uummanni keenya diigame uummata keenya cufa kabadu egereen isaanii cufa gartee tanaa jecha warri karaa nagayaatiin hojjanna ja'an tokkummaa uummata keenyaa karaa dandahanii karaa isaaniif toluun jabeessanii uummanni kan diigamne Oromiyaalleen akkan diigamne har'aan tana baalasilxaanonni Abiy afaanii baasanii woomaan ganama kana arke ganama kana mookale ofishaallee mootummaa komparmaayizi godhuu barbaachisa. Komparmaayizi godhuuf sentara dhufuu nu barbaachisa. Centralization of power jiraachuu barbaachisaa jedhee dubbata. Maal jechuu akkuma reefu duraan dubbatametti Itoophiyaa dur tan uummanni keenya sagalee takkallee keessatti hin qabne. Kan afaan keenya, namummaan keenya, aadaan keenya waa takkattillee uummanni keenya akka uummatatti lakkaa'amne. Sanikka haareetti deebisanii uummata keenya irratti fe'uuf deemanii bar waan dirree bahee. Dirruma baheeti as jira. Akkumaan duraan jee Oromiyaa diiganii jiran kilasaratti addaan baasanii amma yeruma gabaabaa jira kan isaan deemanii sirni sun diigame amma booda biitti takka bakka takkarraa wanta taate centralization of power taa sun yeroodhaaf ni godhan taatee fiinxa bahuu hin danda'an. Maaliif wahuma baran ummata balleessuu hiyyoomsuu ummata hiyyoomsineeti namni beelawee waan garaa yaada malee waan resistaansii yaadu ta'ettuu foolish idea mataa keessaa qaban. In fact ka jijjiirama barbaadu nama rakkate akkamitti rakkoo kana ofirraa gabaabsaa jedhee tanaa jecha namuu karaa dandahuun their share of duty fiinxa baasuu qaba jechuu barbaadee obboleessa kiyya. Gabaabdutti maaliin jechuu barbaades laal uummanni keenya akka uummatatti jiraachuuf akka uummatatti kabajamee mootummaa isaa qabaatee jiraachuuf wanni alaa dhufee isaa wanta godhu hin jiru. Isuma qofa yoo inni jabaatee ifirra lolee if organize godhee kijiba kan ammaan tana summii diinni keessatti facaasu kana nu balleessuuf waan godhamaa jedhanii understand yoo kan godhan taate dura dhaabbachuu danda'an jechuu barbaadeeti. Warri politikaa keessa jirus kanuma hojjetan
warri qabsoo sibiilaatiin deemus waan danda'aniin karaa isaanii itti fufanii yogguu jijjiiramni dhufe cuftinuu ni barbaachisa jechuu barbaadeeti gabaabdutti.